kabajamtoota daawwattoota diraamaa Kiyyoo. Diraamaan Kiyyoo hanga kutaa 12tti isin bira gahuun isaa ni yaadatama. Amma immoo yeroo qilleensaa keenya yaada uummataatiif banaa goonee jirra. Torbeewwan fuulduraatti yaada uummataa kan isin biraan geenyu ta'a. Kiyyoon itti fufa. Kiyyoo. Sinan tasgabbaay naan jedhi. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa gahuudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Maqaan koo Habtaamuu Addunyaa jedhama. Ogeessa fiilmii yookiin daayireektara fiilmiitiin diraamaa Kiyyoo gulaallii iskiriiptii isaa akka tasaa anatu hojjete. Diraamaa kana gaafa barreeffama isaa arginu wantoonni barreeffamni diraamaa qabaachuu qabu keessaa wantoota barbaachisoo ta'an seenaa, pilootii, konfiliiktii yookiin immoo walitti bu'iinsa kan jedhaman sirriitti tan of keessaa qabuu fi seenaan isaa jalqabarraa kaasee kilaamaaksii irra ga'eetoo riizooluushinii amma argatutti waa takka kutaa 52 kana gaafan dubbisu amma dhumaatti akka dubbisu na godhe malee jidduutti kanatti aanee kana ta'a tan jedhu expectationii yookiin immoo tan namni of keessatti eegu sana illee tan hin qabnedha. Daagim jedhama. Magaalaa Adaamaatiin jiraadha. Diraamaan Kiyyoo diraamaa baay'ee miidhagaa fi aartii Oromoo tarkaanfii tokko gara fuulduraatti ceesisa jedhee yaaduudha. Haalli seenaan isaa, kaastingiin isaa, kwaalitiin sagalee fi suuraa isaa wanti hunduu diraamaa baay'ee perfeektii fi baay'ee miidhagaa ta'edha. Taatota yoo ilaalle taatonni diraamaa baay'een isaanii sirriitti ta'anii taphatu. Meen kaaraakter ishee Meelaalaa jedhamtu sana fudhannee yoo ilaalle Meelaalaan sirriitti taatee miirri ishii wanti hundi isa dhugaa fakkaata. Maqaan kiyyaa Moodel Boontuun jedhama. Jiraattuu naannoo Adaamaati. Kiyyoo fiilmiin baay'ee jaalladhudha. Baay'een hordofaa. Kana darbullee hin barbaadu. Yeroo tokko isaatiitti hojiidhaaf illee nama hojjechuu didee irra taruun na mudata. Garuu YouTube irra galee buusee ilaaluudhaan fiilmii baay'ee jaalladha. Nan ilaala, nan hordofa. Maqaan koo Siifan Baqqalaa. Diraamaa Kiyyoo baay'ee namatti tola. Kan Meelaalaan suni xiqqoo na aarsee jira. Isheen fedhaa ofiishee gammaduuf jecha mucaa duraanillee miidhamee ture. Riyyaan ishee lammaffaa akka yeroo isheen miitu baay'een gadde. Ani akka kootti riyyaa koo akkanan godhu guma abbaa kiyya baasuuf karaa kan biraatti deemuu danda'a. Yookiin immoo otoo riyyaa ishee amansiisteetti deemte ta'e inni ishee amanuu danda'a waan ta'eef Meelaalaatti baay'ee taaree jira. Shamarran akkanan godhan waan ta'eef. Ofii keef waan baay'ee karoorfatta. Waan baay'ee yaadda. Anoo! Ati maal siinan? Anoon jedhiin akka nama miidhame. Maal taate kun wajjin jirra miti? Wanta tokko isa ta'a. Kana booda waan karoorfatte kamitti anaanis na dabali. Si gargaarii olii wajjiniin galmaa nageenya isa booda jireenya mataa keenyaa jiraan nameelu. Siinan. Guyyaa jalqaba ol argine irraa kaasee dhimmi kana akkanatti hin kaafne jala sarareessitti meen tura. Yeroodhaan kana kaasaa mataan dhukkubsiinaa. Siif waa'ee jireenyaa, waa'ee gaa'elaa haasawwan mata dhukkubbiidha. Konfiliiktii hedduu of keessaa qaba. Konfiliiktii yookiin immoo walitti bu'iinsa. Walitti bu'iinsa actually walitti bu'iinsa sadiitu jira fakkeenyaaf. Walitti bu'iinsa namaaf nama jidduu jiru, walitti bu'iinsa uumama jidduu jiru, walitti bu'iinsa namni waaqa isaa yookiin uumaa isaa wajjin wal loludha jechuudha. Iskiriptiin kun sadansaa kana keessatti of keessatti qabudha jechuudha.
Sanaan alam iskiriptiin kun gaafa barreeffamu istaandaardii yookiin immoo saayikooloojikaal meekaappiin uummata Oromoo iddoo jiru sirriitti san agarsiisudha. Diraamaawwan kanaan dura darban keessatti oduu argine seenaan isaanii gaafa bocaman, taatonni gaafa bocaman, almost gadaantummaa Oromoo tan agarsiisan turan. Fakkeenyaaf hojjetaa xiqqaa yookiin akka waardiyyaa fa'aa godhanii ta'a gowwaa nama kofalchiisuudhaaf kan uumame qofa godhanii bocuutu ture kanaan dura jechuudha. Yeroo ammaasiif dhugaa tokko sitti himu wanti na yaaddeessu eebeluu dhabuu eebeluu argachuu miti. Dhiiga abbaa kootii deebisuu qofa. Dhiiga abbaa kootii. Si gala. Maaloo dhiisi kenna maaloo dhiisi maali uumama akkamiiti ati? Dhiisi naan jedhin. Sifan dadhabeen dhufe aduurraan dhufe maal ta'a yoo nyaata nyaadhe maa dubbiidhaan na qabdaati. Maal godhu kenna? Atoo yeroo hunduma gadoo. Maal godhu? Yoo akkan ilaalu akkan jaalladhu kan na godhe tokkoffaa qulqullina viidiyoo sanaati. Lammata immoo taatonni achirratti hojjetan hundi isaaniiyyuu babbareeddota. Ijoo shamarree Oromoo akkas bareedu akkas jettu si godha. Baay'ee bareedu. Innaa qulqullina sagalee lookeeshinii filannoo lookeeshinii hundi isaayyuu waan achirratti jiru akkan jaalladhee ilaalu kan na taasisudha jechuudha. Galatuma anis egaa itti gaafatamummaan itti kenname sirriitti ba'achuudhaaf qophii ta'uu koo gamanumaan inni isiniif ibsa. Baay'ee gaarii. Seenaa isaatis yoo ilaalle seenaan isaa seenaa akkanumaan salphaatti tilmaamuu dandeenyu miti. Baay'ee miidhagaa ta'ee fi tilmaamuun namatti dhufaatudha. Fakkeenyaaf loojikaalii yoo meelaalaa ilaalle meelaalaan sirriidha moo sirrii miti jettee nama osoo wal falmisiistee guyyaa guutuu sitti fudhachuu danda'a. Sirriidha yookiin sirrii miti jettee konkuluud wanta gootu miti. Daayirektiingiis yoo ilaalle filannoon iddoo filannoon yeroo isaa guutumaan guutuutti perfeekt kan ta'ee fi diraamaa baay'ee jaaladheedha. Maal ta'a yoo wal fuutan? Armi waan hundumaa sitti been jira miti. Hojii harka koorra jiru haa xumuru bara garcidha godhannaa siin jedhee si taaseen jira maaf of dhiphistaati. Barri tokko bara tokkotti bara dabarsa. Tu jedhu barri darbu. Yoon gidduu kanatti waa tokko ta'e hin gaabbitu garuu. Armi wanti hundumtuu harka waaqayyoo jira. Agas maroof dhiphisuun garuu barbaachisaa miti. Kan na aarsullee akka ammaatti na mudanne garuu kan inni hundarra caala jaalladhu meelaalaa fi guddaa. Jireenya isaan amma dabarsaa jiran waama mudatudha. Lafa buunee kan keenyas yoo ilaallu sirrii hin mudata. Garuu akka adda ba'uun qaba jedhanii yaadu baay'ee wal biraadha kan isaan natti tolanu. Osoo waliin itti fufanii natti tola. Garuu kaayyoon isheen qabattee jirtu sun sirriidha. Gochuu waama ta'uu qabudha. Kan isheen achirratti gochaa jirtu dubartii baay'ee cimtuu jabduudha. Dubartii kaayyoo qabdudha. Saniifuu inuma mudata garuu jaalala keessatti yeroo jaalala keessa seentu waan baay'eedha kan inni si mudatu. Saniifiyyuu waama jirudha. Hoogganaan keenya ammaa kun baay'ee siiriyesidha. Maali kana mara mana hidhaa galte moo? Hojii dhiisiin siin jedhe sa'aatilaa kanaa kee fayyadame siin jedhe malee. Seenaan ati immoo mormii jaallata. Sitti maan jiramti siin galuu isiifi? Gaafa hojii fixu siin bilbilaan siin jedhe. Harmees waan yaadeef boruu achumaan deemnee ni ilaalla. Gara visualization'itti yookiin immoo iskiriptiidhaa gara fiilmitti gaafa jijjiiramu immoo maal argite yoo naan jettani tokkoffaa taatota irraa isin jalqabe baalaansiidhaan. Baalaansii gosa sadiidhaan isin ibsama. Baalaansii yookiin immoo walgitiinsa kaaraakterootaa. Kun jechuun iskiriptichi namoota barbaaduu fi kaaraakteroota walitti fidaniirtu. Kuni baalaansii sirriitti uumeera jechuudha. Akka dhufu taasiseera jechuudha. Maayidhaa fi kaaraakteroonni lamaanuu baalaansi ta'anii tan uumamanidha jechuudha. Antiniin pirootaagonistiinis haa ta'u antaagonistiinis kan ta'u baalaansi ta'anii kan uumamanidha. Kun na jalaa bal'ate muree itti galchu moo kan muramiin jira? Ajajaa wayi. Kan muree ammaree kana nagaa bataa. Inni sadaffaan baalaansi kan jedhu piikcharii uumtanidha. Piikcharii uumtan irratti yeroo baay'ee kompoozishinii irraa wanti rule of third sirriitti fayyadamtanu baalaansi godhaa turtan. Maayidhaan baalaansi godhaa turtan
ibsaadhaan baalaansi godhaa turtanii koontiraastiidhaan baalaansi godhaa turtanii baakgiraawundii adda addaa fayyadamuudhaan iddoo rule of sardii sana iddoo duwwaa lama tokkoffaa sana lama sadaffaa sana almost isaan cover godhaa jirtanii jechuudha. Inni abbaan koo hojii nuuf kenne. Maali miilaala nagaamti? Nagaadha lakkeen xiqqoo ishee ho'a jira fakkaata. Abbaan kee nama gaarii turan jechuudha. Atis carra qabeessa. Eeyyeen carra qabeessa. Amma Firaa'ol dhugaama ishee jaallachuu danda'a. Gara dhumaarra hin beekamu garuu amma hiriyaa ishee isa duraanii tasumayyuu ishee hin jaallatu. Waa'ee koo qofa na gaafattaa? Mi'aatu waa'ee keenyatti waa'ee maatii keetii. Obbo Firaa'ol ani homaa waan himamu wanta addaan qabu. Amma obboleettii koo faana jiraadha. Adaadaa keenya nu guddise. Haati keenya obboleettii koo ishee quxisuu osoo deessuu da'umsa irratti duute. Abbaan keenya immoo numaa xiqqoo guguddatu ijoollummaadhumaan nurraa du'e. Du'aatii abbaa keenyaatiin wal qabatee aniif obboleettiin koo gadadoo guddaadhaan guddanne. Kanuma. Meelaalaatti isheen illee isa qabeenya isaa jaallatte tun ta'e waan itti deemtuuf qabdi. Kan isheen deemtuuf kaayyoon ishee kan biraadha garuu karaa inni ittiin ishee hubatutu gargariidha garuu otoo hiriyaa ishee sana amansiifatte baay'ee natti tola. Ifama Obbo Firaa'ol waa'ee abbaa koo haasa'uu hin barbaadu. Maaliif? Abbaa koo birrii fedhanii ajjeesan gaa? Sinaanaan illee maaliif nagantee hiriyaa isaa kan duraan ganame sana otoo yaaduu dhiisee maal taate jedhee irra gahee amma biiroo deemee amma rukkutee ishee gaddisiisurra rakkoo isheen isa ganteef sun maal akka ta'e otoo irra deemee yaadatee wayin immoo maazirii isaatti ergee maal taate mucayyoon kun jedhee gaafate namatti tola. Dhiirri tokko tokko aaree lafaa ka'ee shamarran kabalee boosisuu minaamni waan baay'ee hin jaallatu garuu kana gochuudha otoo baatee xuruudhaan illee otoo baatee gaariidha. Seenaasaa salphaatti sirriidha yookiin sirrii miti jettee wanta murteessitu miti. Riizinii guddaa qabdi. Haala san keessa galuudhaaf malee namummaan ishii yookiin maalummaan ishii nama akkasii taateetii miti. Yeroo wanta abbaa isheetti irratti mudate san waan agarteefu yaadaa waan itti guddatteef gaduu abbaa ishee baasuuf wanta san gochaa jirti. Kanaafuu akkuma adaaduun ishii isee sappoorti gootu sanatti namni ishii deeggaru ni jira namni ishee falmummoo ni jira. Kanaafuu sirriidhaas sirriis miti jechuudhaaf hin ulfaate jechuudha. Ishee ta'uu barbaachisa. Firaa'ol waan ani itti si balleessu barbaade argachuun kun abbaa kootiitiin kan dararamaa jiru ana. Timmoo gatiin kaffalta. Sinematoograafii teeknikii keessanidha. Kaameraa akkaataa itti fayyadamtan kaameraa muumentiin keessan piikchar kompoozishinii keessan akkaataa ifaa itti fayyadamtan dhumarratti immoo piroodakshinii keessatti even I think tan kalar luutii yookiin immoo kalar korreekshinii fa'aa tan fayyadamtan natti fakkaata. Maayidhaa innis almost filaatii ture yookiin immoo kontinuitii jalqabarraa kaasee amma dhumaatti yoo ilaaltan piikchar kwaalitiin isaa almost continuously yeroo wal fakkaataatti tan waraabame fakkaata jechuudha. Achi keessa Sinaanaadhaan baay'een jaalladha. Siifanillee baay'ee namatti tolti. Shamarran hunduutuu akka ishee kanatti hojjetanii baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf taanaan siifaniidhaan baay'een jaalladheen itti naaf maasumaanillee. Haati Sinaan baay'ee rifatti ani hin beeku dhugaa mucaa sanatti gifiitti ta'a. Isheenillee baay'ee nama gaddisiisti intalettii mitiyyuu. Otoo wal fuuna jechuudha baattee yeroo ilaallee haala ilaallee jireenya keenya fooyyeffannee waa horannee waa kaawwannee wal fuuna jette bareedaa ture. Garuu amma lafa fayyaatti mucaa kanallee gootee otoo maazarii ishee duukaa wal bareeduudhaa baatte illee rakkoo hin qabu maazarii mucaa duukaa. Amma garuu baay'ee namatti dhaga'ama. Sinaanaan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Dhugaa dubbachuuf taanaan rabbi ishee haadhisu durba akkana gootoo jirti ta'ellee lafumaa ka'ee mucaan kanuma hin beekne kaaffee deemee intala arge jaalalli qabee akkana miidhamu nama gaddisiisa baay'ee. Meelaalaan garuu maaliif kan isheen bilbila koon kaasne?
osoo meelaalaa ta'e kaayyoo kanaan dura qabaatu sana galmaan ga'ee waan hundayyuu jechuudha. Al tokko tokko gumaa kan jedhamu ni jira garuu inni san ulfaataadha. Garuu siinaan miidhuun qabdu. Siinaan na gaddisiisa. Saniifuu isaan hin miidhu garuu kaayyoo yaada ishee sana galmaan ga'atte akkasatti deebituun barbaada. Akkasiin godhatoon ishee ta'e malee sana isa waliin. Siinaan ishee duraa saniin maaliin akka addaan ba'e nutti agarsiisuu dhiisuu keessaniif baay'een gadda. Amma garuu baay'ee na gaddisiisaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif at least sababa isheetti hin himne cal jettee murtee ishii kophaa isheetti yaaddee murteessiteetti himte waan ta'eef jaalalli immoo wanta lamaan isaaniitiin ijaarame waan ta'eef nama tokkoon murtaa'ee wanta diigamu miti. Kanaafuu siinan baay'ee nama gaddisiisa. Dhufin lakki. Maaliif meelu? Lakkin dhufin Adaadonis dhuftees jirti waan ta'eef hin ta'u waan xiqqoo boqochuu barbaade. Tole meelu. Ani akkanatti fakkaatutti Firaa'ol waan ishee wajjin jaalalatti fufunatti hin fakkaatu. Maayibrii godhe hiriyyaan siifanii suni akka isaan wal jaallatan siifanirraa dhaga'ee jira. Firaa'oliif immoo hiriyyaadha mucaan suni duraan waliin beeku wal nu barsiisi jechaa ture malee meelaalii alaa fi siifan obbolaanidha. Mucaan sun immoo hiriyyaan siifan immoo Firaa'oliif hiriyyaa ture. Mistira jiru kana yoo deemetti isaanii walitti buusuu danda'a. Asiin immoo obsaan immoo icciitti itti himuu danda'a waan ta'eef rakkoon gidduu isaaniitti uumamuu danda'a. Qalabata yoo godhatte illee waan wajjin jaalalatti uffannatti hin fakkaatu. Mucaan meelaalaan rakkoo abbaa ishee sana kan isheen mudate gadda ishee sana ba'uuf malee dhuguma jaalalaaf waan hin kaaneef waan jaalalaan itti fuftu natti hin fakkaatu. Waayyoo hin jiru. Kennaanaaf kennitee kennaa sana sababa godheen irbaataaf feeruuf biraan tokko hin jiru. Odoo fe'istanii jedheetuun kan yaadu torbeedhaa gara torbeetti gaafa dhuftan jalqaba barreessaa diraamaa kana wajjin Yiggaram wajjinis gaafa haasofnu haala danda'ama ta'een diraamaa seenaa isaa bareedaa ta'e kana akkamiin kiliif of angarii yookiin immoo saspensii itti uumuu dandeenya kan jedhu irratti wantoota adda addaa kaasnee turre. Isaan sun ammallee kutaa tokko gara kutaa tokkootti konfliktii irratti kat godhanii itti fufa jechuun ammas kiliif of angarii in uumu. Yeroo baay'ee pilootii irratti odoo hundaa'eetoo pilootii ani nama tokko balleessuudhaaf gaafan deemu odoo iddoo sanatti addaan citee kiliif of angarii in uuma yeroo baay'ee. Wal dhabdee irratti garuu konfliktii irratti wallolle waaqa wallolte sana booda maal ta'a inni sun intini uume jechuudha. Kiliif of angarii yookiin immoo torban itti aanu maal ta'a jedhee uummanni akka eegu isa hin taasisu jechuudha. Kanaafuu suspense yookiin kiliif of angarii pilootii irratti kan hundaa'e yeroo hunda kutaadhaa gara kutaatti even siinii keessan achii kaastanii iddoo tokkotti fiduudhaan odoo akkaataa kanaan deemtanii intini gootanii. Maallaan jechaa jirtaa? Karoorri koo ilma tolaa Firaa'olitti heerumuudha. Amma dubbiin kan badde. Kenno maallaan jechaa jirta? Jarri kun bar diina keenya akkamittiin? Cimina diraamichaa jedheetu wanta fudhadhu keessaa inni isa tokko wanta isteeppii itti aanu yookaan torban itti aanu tilmaamuu hin dandeessu maaltu akka mudatu kun cimina diraamichaati. Ta'us akka nama tokkootti yoon tilmaamu baay'ee ulfaataadha gaafa dhugaan jiru barame wantichi tolereet gochuuf yookiin accept gochuuf baay'ee namatti ulfaata. Seenaan isaa seenaa xumura isaa arguuf yookiin xumura isaa beekuuf nama hawwisiisu waan ta'eef diraamaa sirriitti mukuu malee ilaalamuudha. Kanaafuu haalli itti deemaa jiru baay'ee miidhagaadha. Bireekiin booda yookiin boqonnaan booda wanta haaraa fidee akka dhufu hawwii guddaa qabna jechuudha. Meebii akka aadaa keenyaatti adaadaa meelaalaa isheedha xiqqoo dogoggorarra jirti jedhee yaaduu kan hin danda'u. Maaliif ishee hordoftu waan ta'eef ishee dhageessu waan ta'eef meelaalaan isheedhaan mari'attu waan ta'eef osoo yaada dhiifamaa yookiin laphee dhiifamaa akka qabaattu ishee gorsitee jedhee yaada. Isheedha malee kaaraakteroonni biraa tokkoon isaanillee dogoggoran qaban. Kanumaayyuu hojii sana fakkaatu dhiiste
diinota keenya waliin akkamittiin teessee hojjechuu yaaddeetetti. Abbaa maallaqaa fedhanii ajjeesan adaadu. Meelaalaan qubeellaa godhachuu ishee siinaan hin arga jedhee san yaada. Sababiin isaa waan yeroo hunda waliin dabarsaniifu hin arga. Saniifuu garuu dhugaa jiru itti himteetu innis nu bataanii jaalala eega jedhame nu bataanii sana booda akka waliin deebi'u jedhee yaada. Garuu waan hundayyuu waan jiru sana ifaan bilisaan dubbatanii waliin hiikuu qabu jedhee yaada. Garuu yeroodhaaf hin miidhama. Isheen iyyuu baay'eedha kan isa miidhaa jirtu nama biraati waliin kaate saniifiyyuu ni mudata isheen itti qophooftetti waan hundaafiyyuu. Kanaafiyyuu dhugaa jiru garuu ifaan ittiin keessatti. Ni mudata isheen waan hundayyuu itti qophooftee jirti waan ta'eef jechuudha. Gara sanaan immoo gaafa ilaallu waan sobaati fakkeessuudhaan waan ta'eef waan mudatu hundayyuu dandeessee isteeppii itti aanutti ceeti jedhee yaada. Jaalalleen qabu. Really? Dubartiin akka kana bareedu akkamittiin jaalallee hin qabdu jedhee keessi koo shakkuu danda'a. Amani obbo Firaa'ol. Waggaa tokko dura kanan jaalallee qofaan ool'ame. Oh, maaliif gargar baatan? Narratti dubartii biraa jaallate. Baay'een gadda. Yeroo tokko jireenya akka yaaddeetti siif hin deemu. Karaa mataa isaatii si baasa. Garuu hojii haaraa jalqabuun koo akka hin miidhamneef na gargaareera. Jara kana sadan gidduu tani akka yaadutti rakkoo cimaatu gidduu isaaniitti uumama. Yoo magaalaa laafee fi inni illee ciitii dhoske malee akka isheen gochaa jirtu kana rakkoo waan isheen irratti yaadaa jirtu kana yoo irratti bare Firaa'ol illee nama isheen isa miidhuuf jedhee itti deemu kana waan hiriyyaa godhatee itti fufu natti hin fakkaatu. Mee achuma geenya ilaallaa gaa hunda isaayyuu. Seenaan otoo meelaalaa fi hiriyyaa mataanii dhuguma gaa'ela masa sirrii taanaan otoo wal fuudhanii namatti tola. Otoo afeetii natti tola natti. Firaa'ol duukaa otoo gumaa baasuu sunillee homatta feeyyuu ishee wayya isa duukaa hiriyyaa taatee deemuurra jechuudha. Seenaan durallee miidhamee jira. Ammallee isheellee hiriyyaan barbaadu otoo jedhu akka tasaa kaaffeetti argee jaallatee miti. Lammaffaa jaalalatti waan galu natti hin fakkaatu. Mucaan sun namallee waan nama miidhu hin fakkaatu. Kanaafiyyuu inni of miidha malee lamaan isaaniiyyuu hin tuqu. Tokko isaaniirraa waan dhimma qabu natti hin fakkaatu. Inni dhiisa qarumatti malee. Sadaffaa miidhamuun immoo hin ulfaata baay'ee. Waan hedduun irraa baradhee fiilmii keenya haga tokko mul'isee agarsiisaati waan jiruufu kana caala taatonni achirratti jiranis akka isaan cimanii hojjetan humna akka isaan qaban dandeettii akka isaan qaban irraa baradheetan jira. Chaalenjii kamiyyuu yoo nu mudate akkamitti jaalala keenya cimsannee walitti deebinee waliin akka jiraannudha kan inni irraa baradhu waan inni guddaan jechuudha. Firoon ga'ee konkolaataa dhaabaa jira waan ta'eef ani hafuun. Galatoo haa ta'u. Wayyoo meeluu. Tuwaan afaan banee taa'uu kan Firaa'ol jaalladhee dheessuun kana ta'uu qabdi. Garuu nan caaltu. Even draamaa dheeraa osoo hin ta'in kan fakkaatu even intiniin keessan waraabbiin keessan almost with film standard kan waraabamaa jirudha. Akkasitti yaadaan. Standardii by the way kana keessatti filmiin keessan inni guddaan immoo tan jijjiire standardii waraabbii highly climax gootaniirtu. Ammaan booda diraamaan dhufuu qabu hunduu tan itti yaaduu qabu. Kanaan booda standardiin waraabbii keenya kanaa gadi ta'uu hin danda'u jedhanii yaaduu qabu jechuudha. OBN'fis akka Oromootti immoo standardiin waraabbii Oromoo kanaa gadi ta'ee dhufuu hin qabu jechuudha. Kanaa gadi yoo ta'e ammas deebinee immoo duubatti laaqna jechuudha. Kanaafuu kanaa gadi akka hin taane. Ani otoo meelaalaa ta'e hiriyaa koo amansiifadheema ani rakkoo akkanaan na mudate otoo nan akkanatti daa'ima ta'ee jiru rakkoon akkanaa na mudate abbaa kiyya akkanatti na jalaa miidhe waan ta'eef ani namticha kana akkanatti miidhuun barbaada jedheetu mane isa amansiifadhee bakka waan hundaa isheeti hiriyaa jechuun icciitii isheen dhoskattu rakkoo daa'imummaadhaan irra gahaa ture hunda hin beekaa yoo amantii mattee nama waan ta'eef bakka isatti madheetuma manaa ba'ee kutadheema jaalalatti galee akkuma inni anaan jaalala maatii na dhowwate
abbaa malina guddise rakkootti nagashe sana anillee daa'imman ni godhatu rakkootti nan gasha malee meelaalaan miidhu tasumayyuu hiriyyaa akkana naa ta'u kana miidhu gonkumayyuu. Fakkeenya ani qaburraa odoo isinii ka'ee gaafa fakkeenyaaf gaafa diraamaa Sakaallaa waraabnu ogeessa jenneetoo tan achi keessatti kaasuu dandeenyu eenyu daayireektara taatotaa fi kaameraamaanii qofadha. Ibsaa tan ibsu daayireektara yookiin kaameraamaanii yookiin taatota keessaa nama tokko filatteetoo irratti ibsi akkas godhii dhamaatoo hin tan dhufedha. Aartiin keenya jechuudha. Xiqqoo isarratti fooyya'insi guddaan jira. Akkaataa durii kaasee. Maayidhaa fi almost from flat waa tokko odoon fayyadamiin ifaa aduu qofa fayyadamuudhaan tan hojjetamaa jirudha. Still now alatti gaafa hojjennu nu even reflectorii illee hin fayyadamnu jechuudha. Garuu wantoota simple ta'an akkanaa kana yaa'u industiriin keenya beekamaadha. Suutaan guddachaa gaafa dhufu akkuma jedhame ogeessota hundaa laayitmaan irraa jalqabee production coordinator irraa jalqabee assistant directorii qabaatee assistant kaameraamaanii qabaatee laayitmaanii qabaatee floor managerii qabaatee even makeup artist fudhattee deemteetoo nu isa keessatti dabarsinee irraa nu kana gochuudhaaf yeroon isaa hin hafa. Garuu ammasitti maal irratti hojjechuu dandeenya wantoota qabnu irratti hojjechuu dandeenya. Biyyaans seenaa irratti hojjechuu sirriitti nurraa eegama jechuudha. Taatonni ta'anii argamu irratti hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Suuraa nu sagalee keenya duuchineetoo gurra keenya duuchineetoo ija keenyaan qofa arginu uumuu qabna jechuudha. Biyyaans jechuudha. Biyyaans ija keenya immoo akkana qabanneetoo sagaleedhaan qofa tan dhageenyu uumuu qabna jechuudha. Sana uumuudhaaf yeroo hunda tattaaffiin hin barbaachisa. Yeroo hunda namni kamiyyuu inspire ta'ee yoo hojjete kaka'umsaan hojjete yoo ta'e I think developmentiin sana uumaa deemu immoo inputii an biraa nuuf fidaa deema waan ta'eef sana keessa sirriitti guddachaa kilaayimaksii sana gahuu dandeenya jedhee yaada. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa gahuudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanne har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Ammayyawaatti meeshaalee ammayyaatti fayyadamuun qaroomina farniicharii All-like meeshaaleewwan farniicharii garaagaraa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii fi bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessee jira. Teessoon keenya CMC Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikii irra Piyaasaa gamoo Taaworii Haroon cina Boolee Bulbulaa gamoo Qiddus Buzaayyoo irraa fi jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophiirra jirra. Farniicharii All-like. Waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanee hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Diraamaa kiyyoo betelee nu warra shamarraniif dhaamsa guddaa qaba. Dhiira tokko jaallannee kufuun dhiirris shamarra tokko jaallatee kufuurra otoof qusate otoo baakgiraawundii nama tokko qorate gaariidhaan dhiirrillee ani kanaan dubartii nan mo'adha jedhee kan itti deemu tokko uturraa qusate
aadaa qabdi, safuu qabdi, bareedina bichaa miti amma. Bareedinni mana ni ijaaru, qabeenyi mana ni ijaaru. Bareedinni shamarran tokko irra darba yeroof malee. Qabeenyi nama sanaallee fixeensadha ni darba. Nuti kaayyoon keenya dubartii bareedduu fuunee duukaa jiraachuu wayin immoo warraa firiyyaa godhachuu otoo hin taane kan gaa'ela keenyaaf nu ta'u eenyudha. Kanarra nu jaallate eenyudha. Jaallannee itti kufuun dura immoo otoo of qoranne namichallee otoo qoranneeti bareedaadha. Intalli kun safuu koo qabdi, aadaa koo qabdi, maatiin akkamitti guddisee akka isheen itti jiraattu maalidha jennee yoo qoranne gaarii ta'a. Amma atarra jaallatturra maatii ishee jaallachuu dandeessa. Kanaafiyyuu nu warri shamarranii otoo ilaalle baay'ee natti tola. Meeluudhaanis galatoomin jedhaan asumaan. Akka gorsaatti wanti jechuu barbaadu diraamaan kun yeroon isaa baay'ee gabaabaadha. Yeroon isaa xiqqootti dabalamuu qaba. Lammaffaa irratti immoo yoo kutaan tokko yeroo addaan kuttan yeroo isaa ilaaltanii qofa osoo hin ta'in iddootti saspeensi nama godhu yookaan laphee nama fannisu wanti akkasii siiniin akkasii ilaalamee osoo achirratti dhaabbatee hin jira. Yeroo isaa ilaaltanii sa'aatii isaa kutuu qofa osoo hin ta'in torban itti aanuuf maal ta'a jennee akka saspeensi taanuuf yookaan akka lapheen keenya fannifamuuf haala akkasiitiin osoo addaan kuttanii isan jechuu barbaadaa sanii achi jabaadhaa baay'ee bareedaadha. Warra kiyyoo hin hordofne akka isaan hordofan dhaamsa dabarsuu barbaada. Sababiin isaa fiilmii baay'ee barsiisaa ta'edha. Fiilmii bareedaa ta'edha. Fiilmii guddachaa jirudha. Saniifiyyuu hundumti keenya dirqama keenya ilaalluun yoo TVdhaan nu darbellee akka YouTube irra gallee akka buusnee ilaallu akka wal bira dhaabannu akka wal jajjabeessinu dhaamsa dabarsuun barbaada. Tokkoffaa ispeeshaalii dargaggoota Oromootiif maalan gorsaa diraamaan kiyyoo diraamaa qulqullina olaanaadhaan dhiyaate waan ta'eef diraamota afaanota biraa fiilmota afaanota biraa laaluurraa diraamaa hojjetamaa jiru kana jajjabeessinee sirriitti hordofnee YouTube irratti subscribe goonee Aanaa Entertainment ilaallee akka maallaqaanis akka bajataan of danda'an goone diraamaan abdii namaa kennu waan ta'eef aartiin Oromoo eessaa gara eessaa akka gahaa jiru nutti agarsiisa waan ta'eef kana caalaa aartiin Oromoo guddatee haala nuti barbaannutti akka addunyaatti akka nuuf dhiyaatuuf sirriitti ilaallee osoo sappoortii goone jechuun barbaada. Mee ilaalaa koo amma yoonaa ituu waliin fuudhin turuun keessan baay'ee na aarseera. Mee atumti akkoo na taasisini? Beektan muntala koo anaaf inni ilma tokkicha akka qaroo jakootti kan inni ilaalu. Maaluma ta'a yoo ol fuutanii akkoo na taasistan. Mee atumti illee waadaa naa gali. Nutis yaadni keenya sanumaa barmaamu. Jechuun wantoota tokko tokko amma sirreessinutti xiqqoo yeroo nu barbaada malee. Kanuma yaadni keenya. Yoomii gaa yeroon kun bar'een gaddaas yeroo baranas yeroo waggaa dhufus yeroo. Maal yaamee maalammati waan sirreessinuu qabnaa inni jirra. Kunoo akkasiin jettee bini bara dhuftu waan hundumaa sirreessinu. Ulfuuna. Itti meeru. Mee ta'u qamaleen dhaltee eegee geessee dadhabdii jedhan. Haa ta'u gaamaa miti nan obsaa. Si maal jechuudha? Akkamitti waggaa har'aa jettati?